meeshaa mana keessa bakka nama biyya arabaa jiraatu jechuudha. Mana kana kireessitee bakka fataa haguutti jireenya isa akkasii jiraachisaa jira. Gaafa immoo dhiirri tokko abbaa manaa nuuf ta'ee samaana nurraa qabaatee bakka waanumaan ta'e nutti jedhu kan nutti fakkaan galuudhaaf kaayyoo qabdi. Mucichi immoo hojiin isaa gaafuma inni sargii isaa kana sirba dhageecha jechuudha. Yoo itti wajjin haasa'e sirba kana dhageessa sirbi maalinnaa lakkii goddanyaa kiyyatti fuudhaa jira jedhaani. Shama akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo san akkam jirtan nagaa keessanii miti anis nagaa kooti galata rabbii. Warroonni maatii naaf hin taane maatii naaf ta'i subscribe like share gochuu hin dagatiin isin jedha. Har'a kan qabadhee dhufe mucayyoo takka akkas abbaa manaa biyyatti osuma qabdee jaalatti jirtu. Waggaa sadii wajjin teechee abbaa manaa ishee wajjin waggaa sadii teechee jireenya mataa ishee fooyyeffachuudhaaf jettee gara Kuweet deemte jechuudha. Kuweet yoo deemtu kana deemtee manas bakka gaarii galtee otuma hojjechaa jirtu birrii hojjettu kana buukii ishee irratti hin galchitu. Buukii abbaa manaa ishee irratti osuma galchaa jirtu. Waggaa sadii kana abbaa manaa kana wajjin teessee ragaan fuudhee sargii hundumayyuu godhatanii jiranii. Kazaan achi geessee gaafa Kuweet geessu kana birrii kana ishiin ofii ishiitti waan tokkoyyuu harkatti waan qabattu hin qabdu jechuudha. Isumatti ergiti jechuudha ji'aan. Birrii kana inni ergiti meeshaa mana keessa bakka nama biyya arabaa jiraatu jechuudha. Mana kana kireessitee bakka fataa haguutti jireenya isa akkasii jiraachisaa otuma jirtu namichi kun ittuma sin qayyaramne itti qayyarame wanta amala isaa beekte yookaan birrii kanarraa dhaabu hin qabdu jechuudha. Baay'ee si jaaladha jedhaanii bakka osoo itti haasa'een hin bulu bakka isheen birrii kana of duubatti waan qusate tokkollee hin qabdu jechuudha. Isumaaf jettee jireenya ishee yaa akka jireenya Itoophiyaa immoo hundi keenya kanuma beeknu jechuudha. Gaafa immoo dhiirri tokko abbaa manaa nuuf ta'ee samaana nurraa qabaatee bakka waanumaan ta'e nutti jedhu kan nutti fakkaatu jechuudha. Mucayyoon tun akkasitti birrii kana itti kennaa turte. Gaafa isheen birrii kana itti kennaa jirtu bakka mucaan jireenyi itti tolee baay'ee intini jedhee edaa inni jidduma kana keessatti haadha manaa godhatee jira jechuudha. Haadha manaa kana immoo akkamitti godhata dura gizashiin gara Kuweet deemtu kana yaa normaalish wajjin jira. Eebboo isheen deemte birrii isheetti sirraa nyaachaa jireenya isheetti tolee manni meeshaan hundumtuyyuu xintalatti manatti buustee fiddartu jedha mucicha. Kazaan akkasitti bakka kazaan booda gaafa isheen meeshaa kana guuttee jedhu haadha manaa achi fuudhuudhaaf waan tokko hin beektu jechuudha. Waan tokko sarratti illee waan tokko itti naqaane birriis waan tokko qabatu hin qabdu. Ishiin silaa meeshaa mana keessatti guuttadheen jira jireenya kiyya jijjiirradheen jira jetteet ishiin galuudhaaf kaayyoo qabdi. Mucichi immoo hojiin isaa shufeeridha jechuudha. Kana kanatti himte kalee gala natti himte jechuudha. Dhugaa baay'ee tokkoon baay'een gaddi jechuudha. Maaliif bakka abbaa manaa akkasitti itti amantee birrii shoggaa kana maluu itti kennitee dhugaa yoo inni akkas godhu baay'ee tokko namatti ulfaata jechuudha. Dhugaa rabbi innaa kazaan inni fuudhu kanallee hin beektu. Gaafuma inni sargii isaa kana sirba dhageecha jechuudha. Yoo itti wajjin haasa'e sirba kana dhageessa sirbi maalinnaa lakkii goddanyaa kiyyatti fuudhaa jira jedhaani. Jedhee kaadii ammallee jechuudha malee ana hin jenne wanta isheedha akka anatu godhaa jira waan jedhee tokko hin qabu. Kazaan mucoontun bultee gaafatti dawwaltu haati manaa jechuun kinni nama fuudhetuni silkee jalaa kaaste jechuudha. Silkee jalaa kaastu ati eenyunni haadha manaa isaati anaa miti haati manaa ana fuudhee akkasitti sargiidhaan wal fuudhee akkasitti himtee
gaafa isheen akkasitti timtee jettu nin gaafate gaafannaan lakki anaam haadha mana koo timtee jedheen ammas hin kaade yaa mucayyoon galuuf geecha jirti sin jedhee jira jireenya ishee fooyyeffattee jirti waan ta'eef jireenyi biyya ormaa kana immoo kan wajjin argaa jiru kana baay'ee ulfaataa dhugaa dubbachuudha hundi keenya manni namaa eenyumattuu kan tole jiru eenyumattuu hin tolu jechuudha dhugaa maaliif hundi keenya akkatti jiraachaa jiru waan argaa jiru jechuudha እና akkasitti intalli inkaadhe ammallee fuudhe jedhee waan ishee amansiisee hundammoo bakka jecha gahaa tokko waan jedheen hin qabu kazaan bakka akkasumatti bultee goddanyaa randachuudha gaafatte fuudhuu isaa gaafa ishee fuudhuu isaa dhugaachi gaafa dhageessu ammas deebitee hin gaafatte ay lakki ani suman jaaladha suman eega jira waan bakka waan akkasitti odeessa akka isheen amantuuf jechuudha garuu akkasittuu isheen maaliif namni itti himee jira ollaanis itti himan jira mana darasiifaa deemanii itti himanii mucayyattiin illee ani haadha manaa isaati ati jireenya kiyya keessa bahe jetteen jechuudha akkasitti hin dhageesse gaafa dhageessu baay'ee nama tolfaata dhugaa maaliif abbaa manaa biyyatti maaragaan fuudhee waggaa 3 wajjin jiraatte jechuudha abbaa manaa ishee waggaa 3 unkaan nama waggaa 3 wajjin jiraatanis guyyaa takka nama laayifii wajjin dabarsite baay'ee nama tolfaata jechuudha dhugaa እና akkasitti abbaa manaa sanii addaan baatee inni amma jireenya fataa jedhee mucayyattiinis tuni kanasitti biyya ormaatti xaartee makaraa ishee argite jireenya oo'istee fi meeshaa hunduu itti guutte galtee wajjin teessi jechuudha. Anema kana maaliif anene mucayyattiin tunis maaliif kana natti himte warroonni shamarranii warri abbaa manaatis qabu jechuudha. Samaanani koo waraqata dhugaa rabbi maaliif mucootti nama samaana qabdi maaragaan fuudhee garuu inni dhiisetti ishee fuudhee jechuudha. Kanaafi ishinamma maal obboleewwan koo shamarranii irraa haa baratanii ani silaa argeen jira irraa haa baratanii akka koo kan akka hin nyaatamne kan jedhuuf jechuudha kana natti himte jechuudha kaliya naaf ergite jechuudha voice ishee እና በቃ irraa barachuu qabna abbaa manaas haa ta'u waan fillee ta'u ofaa eegnu bakka jiraa miti yoo kennineefisi sirma itti of gatuu dhiisu namni hin jijjiirama kan hin jijjiiramne waaqayyoon bichaadha namni boru nutti jijjiirama ko abbaa manaas haa ta'e boru nutti jijjiirama maal taana jennee miciyootu nama dhugaa rabbi isa wajjin jaalala gochuu birri illee okee meeqa hojjettee argatte haa jennu ka gini immoo jaalala isaaf qabdu seenaa isaa wajjin dabarsite irraafachuun baay'ee ulfaata jechuudha dhugaa maaliif tokko gaafa biyyaa baanu buukii mataa keenya qabaachuu nama sanis gargaara ofii keenyas immoo buukiirra birrii keenya godhachaa maaliif nama sanis dhabnu hamma tokko bakka gaafa harkatti waa qabaanne jiraa mitirii bakka lama hin miidhaman jechuudha garuu jaalallee fi birrii waliin gitu dhugaadha እና ከነስን ይጀዳ ኦፍ ቆጥባይ አኒ ቤኬም ስንረ ቤኬም ተካስን ጎርሱ ማሊፍ ባየ ዱጋ ዱባቹ ደፍሽን ባየ ተቆ በቃ ካለ ሞሽን ከስነትምቱ አይዞሽን ጀዴ ጃላላ ሳትፊ ሶቴ ረቢን ከሲፍ ካይን አብዱ ብሪ ሶቴ ሆጀቴ ተርገተን ጀን ጀቹ ቢሊሊሌ ሆጀቴ አርገታ ያደኝ አቲ ብቻ ፈያታ እንጀሌን ዱጋ ዱባቹ ደፍ namni mo fayya waan fayya ta'uudha birri hojjettee targatti waan fillee ta'u jechuudha kanaafi waan jedhu beeku dhugaa baay'ee tokko bakka teena jedhe jechuudha baay'ee garana hamma isitiin ta'e jechuudha bakka baay'ee nama rarti dhugaa bakka shamarran ta'uun keenya maayini bakka carraan keenya jedhe gini immoo hundumtuu gaarummaadha fi እና እኔም ከነሰ ፊዴ አከ ኢራ በረክናፊ ወሪ አባ መናስ ቀምኑሲ ወሪ ጃለሌስ ቀምኑ ነማስ ዮ ገርጋር ለኩማት ነማ ገርጋራይ ነማቲ አማንታኒ ኦፊን ከንዲናዩ ፍንንጀዳ ወሮን ሰብስክራይብ እንጎን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ጎዳይ ስንጀዳ ማቲ ናፍታአይ እስንጀዳ ቪዲዮ ከነሞ ወሪ ዳርተን ኦቦሌ ወርኛ ነማንኛ ተማድራኒ barakana
normally jaalalli hin jira jettanii too of gattanii too birrii keessanii kennina jechuudha. Isin asitti gubattanii dhugaa magaraa arginee madaamiin asinoo mana cexxee akka namaatti osoo nu lakkooftu akka namaatti nu lakkooftu jechuudha. Madaamiin tokko jechuudha. Ofii gaditti nu lakkoofte nuti immoo birrii keenya kennine maaliif nyaatamna? Abbaa mana keessanii soo ta'e yoo kennitani waan gootasanii maqaa keessanii yookiin maqaa keettis maqaa isaatiin isa bichaatti fuutee na jaalata jettee waan madaamirra argitu jejjaan isatti darbita. Ije tokko ofii keenya balleessina dhugaa maaliif osoo of qoxxoomne bakka waan hundumarra jaalalarra isaa ta'u bakka likkiitti jira miti of qoxxoomuu kanas san jedha. Kaadhi aku daun sinitti baay'ise kana fakkaata. Amma viidiyoon biraatti walitti deemnutti nagaan naaf turaa. Subscribe godhaa isin jedha. Nagaan waaqa hundi keessaniif haa ta'u nagaan naaf turaa.